Egaa akkam jirtan hordoftootaa fi jaalatamtoota kabajamtoota miidiyaa Gurmuutuub akkam jirtan nagaa keessanii? Egaa Gurmuutuub History of Freshman Chapter 1 Part 1 barsiisuudhaaf walitti dhufneeta kan jirru gaa'ee like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana haga dhumaatti daawwadhaa waa hedduu irraa barattan waan ta'eef. Ammoo gadi fageenyaan kun paartileen asirraan isinii kan dhiyaatu jechuudha. Haga tokko PowerPointii kan fayyadamnu waan ta'eef bal'inaan moojularraa kan dubbistanii jechuudha. Ammoo waan asirra jira haala ajaa'ibaatiin kan adda baasnee ibsinu ta'a. The geographical context. What is geographical context? Topic keessa birannu the nature and the use of history, source and the method of historical study, historiography of Ethiopia and the whole. Madurlee afran kana topikii chapter 1 jalatti kan barannu ta'a jechuudha. Where is Ethiopia and the whole? Ethiopia is this place. Kartaa Itoophiyaa kanarraa Itoophiyaan kan argamu Horn Afrikaan eessa akka ta'e kun okay. Nature and uses of history. What is history? Maali history maali? Maaliif nu gargaara? What is history? What is important of history? History jechuun seenaa ragaa qabatamaa qabdu kan barrooytee dhaloota daddabartu jechuudha. What is difference between story and history? Story fi history maali? Isaan lamaan yooniif kan hiiknu taate seenaa jechuudha. Seenaan kun akkamitti maali garaagarummaan isaanii? History fi story. Story jechuun akka asoosamaatti waan ragaa qabatamaa osoo hin qabne akkanumatti afaanumaan jedhamu. History jechuun ammoo ragaa qabatamaa irra dhaabbatanii kan barraa'ee dhalootatti darbu jechuudha. The term history is derived from the Greek word historia. Jechi Greek historia jedhu irraa dhufe. History jechuun kun historia jechuun inquiry jechuudha. Or an account of one's inquiry or knowledge acquired by investigation. Kana jechuudha gaa'e. Kana jechuun maal sitan historia jechi jedhu kun hiikni isaa inquiry jechuudha. Yookaan an account of one's inquiry or knowledge acquired by investigation jechuudha. Kana jechuun historia jechuun qorachuu yookaan barbaadu jechuudha. Account of one's inquiry or knowledge acquired by investigation. Akkaataa qorannaa gadi fageenyaan qorachuudhaan irraa barnoota itti argannu jechuudha. Historia jechuun kun in ordinary usage history means all the things that have happened in the human past. Waan taatee ilmi namaa dalagee dabre yeroo dabre keessa hundi history jedhamti. Okay, it deals with all the past events. History study all the past events that had been done by the people who lived in the past. Uummata yeroo dabre keessa jiraate wanti isaan dalaganii dabran history taate kan nuuf haftu jechuudha. Academically, history can be defined as an organized and systematic study of the past. Organized academical history gaafanii fi ibsasaa ilaallu an organized and systematic study of the past kan qindeessu akkasuma systematic study of the past dha jechuudha. The study of history involves the discovery, collection, organization and the presentation of information about the past event. History kan qo'atu discovery yookaan argannoolee adda addaa, collection garaagaraa, organization adda addaa akkasuma presentation of the information about past event hunda kan qoratu jechuudha. Study of history jalatti eventually what actually happened in the past is almost infinite.
Historians select which topic and the problem they wish to study as do natural science. Kana jechuun historian means the human who is the study of history. The person study of history means historian. Namni history qo'atu historiyaanii jedhama. Historiyaaniin tooppikii irratti qorachuu barbaadu filatee piroobileemii gadi fageenyaan qo'achuu barbaadu san kan tooppikii filachuudhaan akkuma saayinsii naachuraal saayinsii birootti kan qoratu jechuudha. What differ history from other discipline? Dameelee barnootaa biroo irraa maaltu histirii adda godha? Maali histiriin addummaan isii? Yookaan histiriin maal wanni adda godha? While the other discipline study the interaction between human and their environment in the present state. History study the interaction between the two in the past within the framework of the continuous process of change taking place in time. Kana jechuun dameelee barnootaa biroo waan haala rileeshinii ilma namaatii fi naannoo jidduu kan yeroo ammaatii qorata. Yeroo ammaa jechuudha. Other discipline histiriin ammoo kan taatee yeroo dabarte keessa hundi waan paastii ta'e jechuudha. Waan yeroo dabarte keessa raawwatame qofa kan histiriin qo'atu. Within the framework continuous process of change taking place in time. Because longevity of past historian organized and divide the human past into discrete periods such as ancient period, medieval period, and modern period. Periodization of history bakka sadiitti kan adda qoqqoodu history Itoophiyaan hornee jira ancient period, medieval period, and modern period. Ancient period yoomi haga yoom, medieval period haga yoom, moderniin isaa keessatti ancient period gaa dhaloota Kiristoos dura bara 1000 haga dhaloota Kiristoos booda bara 1270 jechuudha. Haga yeekuno amlaak restoration of Solomonic dynasty gaggeessutti ancient period history of Ethiopiaadha. After that 1270 up to 1855 bara 1270 irraa haga bara 1855 medieval period of Ethiopian history da. Modern history bara 1857 boodatti 55 boodatti jechuudha. This practice of dividing the past into discrete periods is called periodization. Periodization is one of the key aspects of the historical discipline. Key of history keessatti jechuun periodization isii ijoo kan taate. Importance of history. What is importance of history? History maaf barbaachise? Barachuun maaliif barbaachise? Seenaa barachuun kan barbaachisuuf waan baay'ee akka ta'e kan waamamu beekamu haalaan luumee wantoota asirratti gatarraan kana. History is important for many reasons. History help. The first one, history help us to know exactly what people did in the past. History akka kan inni nu gargaaruuf jechuudha. Exactly what people did in the past. Uummanni yeroo dabree maal akka dalagan, maal godhan history irraa kan hubannu jechuudha. By learning what happened in the past. Maaltu ta'e yeroo dabre keessa maaltu maal ta'e. We can learn from the mistake, failure, and the achievement of the past. Milkaa'ina yeroo dabreetii fi kufaatii isaanii kan akka irraa barannuuf jecha histiriin kan nu gargaaru jechuudha. Kufaatii irraa akka itti barannu
akka karaa isaan deemanii hin kufneef jechuudha. Milkaa'inni isaaniirraa akka isaan faana deemuudhaan milkaa'ina san caalutti illee dhaquu dandeenyu jechuudha kan histiriirraa barannu. History helps better understand the present. Histiriin kan nu gargaaru haala ammarra jiru daran akka hubannuuf, haalaan akka hubannuuf seenaa takka irraa saniif kan nu gargaaru histiriin jechuudha. Knowledge of relevant historical background is essential for a balanced and in-depth understanding of many current world situations. Kana jechuun haala akkam akka backgroundiin seenaan biyyoota yookaan uummattoota tokkoo akkam akka ture yookaan in deep understanding the many current world situation, haala har'a addunyaan jirtu backgroundiin isaanii akkam akka ture haala ammaa irratti gaffageenyaan akka hubannuuf kan nu gargaaru jechuudha. What we did yesterday, nuti kaleessa maal hojjenne? It is reflected today. Wanni kaleessa hojjenne har'a nutti calaqqisa. And what we are doing today will be reflected tomorrow. Wanni kaleessa hojjenne har'a kan nutti calaqqisu. Wanni kaleessa hojjenne har'a nutti calaqqisu. Akkasuma wanni har'a hojjennu immoo boru kan itti calaqqisu jechuudha. Seenaa ta'e seenaan bareedaanis si bareecha, seenaan fokkotaan si fokkisaa jechuudha. History provides a sense of identity. History'n sense of identity yookaan haala akkam waliin dhufeenya yookaan wal fakkeenya maal akka ta'e. It helps us to know how we are, where we fit in the world. Nuti eenyu, nuti addunyaarra eessa jirra waan jedhu kan nutti agarsiisu jechuudha. It is only through sense of history that community define their identity, orient themselves, and understand their relationship with the past and with other society. Hawaasummaan wal fakkeenya hawaasummaa isaanii haala akkam akka ture, orient themselves mataa isaaniitiif isaan akka haala akkamitti akka turan, understand their relationship, hariiroo yeroo dabre hawaasa biraatii wajjin haala akkamiin akka kan qabaatamaa ture kan irraa barannu jechuudha. History provides the basic background for other discipline. History'n kan inni nu ibsu jechuudha. Backgroundii disciplineii biroo yookaan fiildiilee barnootaa biroo akkam akka ture barnoonni biraa fakkeenyaaf ji'oogiraafii yoo akka fakkeenyaatti waan fudhannu taate ji'oogiraafii eenyu argate biyya kamitti argame maal akkam ture yooma appilaayi ta'e bakka kana hunda kan sirriitti gadi fageenyaan histiriin nu barsiisuu danda'u jechuudha. Historical knowledge is extremely valuable in the pursuit of other disciplines such as literature, art, philosophy, sociology, political science, anthropology, economic. Fiildiilee kanneenii fi kan biraallee baay'eedha kan backgroundii history irraa barachuu dandeenya jechuudha. Wisdom of history jala jirra gaa'ee. History teaches critical skill. History'n kan nu barsiisu critical skill yookaan wanta akkamitti akka furu. It helps us to find and value source, to make coherent arguments based on various kinds of evidence. This is key to develop our analytical and communication skill. Haala akkamiin akkatti ragaa qabatamaadhaan falmii amansiisuu dandeenyu jechuudha. Value source. Wanta kana xiinxaluudhaan haala akkamitti akkatti argumentii keenya ragaadhaan check goonee akka critical thinkingidhaan develop
our analytical and communication skill keenya develop goonu kan ka'ii ta'uu jechuudha histiriin kun. History helps develop tolerance and open-mindedness. Histiriin akka obsa qabaannuuf akka open-mindedness yookaan gorsa dhaga'uu yookiin waan akka accept godhu akkamitti akka wal dhageenya. Studying different society in past is like going to a foreign country which contribute to free ourselves from our inherent cultural narrow-mindedness. Kana jechuun histiriin kan qo'atu different society in the past hawaasa garaagaraa yeroo dabre keessa jiraate kunis akka maalitti jechuudha foreign country haala akkamiin akka waliin deemaa turan contribute to free ourselves from our inherent cultural narrow-mindedness haala akkam akka ture jechuudha. History supplies endless source of fascination. History supplies endless source of fascination. Madda dhuma hin qabne jechuudha. Exploring the ways people in distant age constructed their lives offers a sense of beauty and excitement and ultimately another perspective on human life and society. Kana jechuun karaa uummanni yeroo dabre yeroo fagoodhaan duratti ittiin milkaa'an construct their lives haala jireenya isaanii keessatti kan ittiin of ijaaranii fi offer a sense of beauty haala akkam jireenya isaanii excitementiin isaanii akkasuma ultimately another perspective on human life in society irratti jechuudha. Source and method of historical study. Source and method of historical study. Egaa mata dureen maddeen histirii fi method of historical study mata duree kana jalatti kan barannu taati. Egaa gurmuutuuf part 1 history of freshman chapter 1 part 1 asirratti kan xumurru ta'a. Yeroo dhufu yeroo itti aanutti source and method of historical study kan barannu ta'a. Asirraa kaafnee haga chapter part 2 as duubatti kan chapter 1 xumurru taati. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa, nu jajjabeessaa. Lammiitoo qaxalee jajjabaadhaa, diippiliisaa immoo mujularraa dubbisaadhaa. Hayyee gurmuutuu waliin jiraadhaa. Share, like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Nagaatti.